wanda birati miti ganni bireen beeksaba arrabsi asitti erga seene ani beeksaba ganni arrabsu nageen Isa. ganniidhaan no ani ganniidhaan arrabsiniin jedheen dhiisi ganniidhaan arrabsiniin jedheen ani isaan lamaan jidduu seeneen beeku galata waaqayyo garuu beeksaba maaliif arrabsiti Isi lubu beda. Isa ararama amma gaye isa ti ararama saishi. no ararama na dhisa nangaltu na garuu ani Jamma isi beda kanni isi beda sabaketi isi nama biya tokkoti isa. Dubbi ka tikesa isa. no ani ganni nan beeka jedhee ganni beeksaba sharrabsuun qaba nan beeka ganni xiqqeen haga guddina ishee wajjin guddanne nan beeka na caalti yuuzee sammaal jaartii guddoodha Qabbana waya lubu nan beeka bar isi ka qabbana waya amma wanna darbe gana kaasani. bireen mana isaa banatee miti mana isaa banatee ijoon falmattuu naa dhuftu jedhe bireen falmattuu naa dhuftu nan galchu jedhe ishiin garuu ganaa banatti ilmoo maali mina gabbaa sila beeksisa maal nachuusaa ishiin eenyurraa faxxaramte maal mangistirraa faxxaramte moo ishiin maaltu ishii galchu si jammar mina gabbaat mina sila beeksisa Bire. Gastira jira namni madari akko jiran warra commenti jalat commentar tan warra akkuma jiran gastira jira namani sarchi go ebanya jira Amma keessa rarama bire keessan xumura. kesan kanu tijina temo kesan jedin wonni kesan qabu tokko waa'ee jireenya ganni sin galchu si jammar waa'ee kesan adisa kun ana sumarratti dubbate baase dhaan gastira warra jira san baase dinar ragga fi jedani Ani maali isaanii follow isaanii firran qabu mata TikTok isaanii qabu ani. Ana kanneen warra commenti da gastira kan jiru namatu jira Warri commenti asitti si biratti waan biraa barreessa isii biratti ya barreessa rakkoon jiru waan biraa barreessa isii biratti ya barreessa rakkoon jiru deemanii gastu marra warra jiru sun abo warra gastira jira Asti jibicha jirachi nama meka jirachi nama torbatu jira mal tatan sindamo asti maratan mo himaratani nama torba jirachi tibasi jedani oruga qabate basi jedani tana barbaadan mushi nama rata ajanda ta'u barbaadan saati kana ajanda meeqa soo jiru Aggeeffadhu lubbu warra commenti kana dhiisi shi warra commenti dhiisi anamma isin lachuu animmoo nama saddeeti jira lagastira nama saddeeti jira ananasitti basi gastira naan jira agarte fixadhaa bilbilaatti gaafadhu bilbiliitii gaafadhu ummata kan bilbilu duraan bilbilee gaafadha maaliif akkana jetta jedha amma dammoo hin danda'u bakka maarim ko si baza yimarra inadha yoo ayiste nyaatti jechuudha gugguutiidha nyaatti malee Taragaggaa bire maaloo ani haasawuma kana na jibbis suuqii nagadadhaa isinis haa nagadadhu atis nagadadhu hojii hojjedhaa dhiisaa geetaan dhiisaa ammas immoo ajandaa haaraa irraaffanne daganne hunduu jireenya ofii eeggata ammas fiddanii haaraa subhaanallah tiji ani nama akkasitti nama dhibba akkasii qabu miti yoo akkasii wanna barbaadde dubartiidha bar dubartiin akkanuma lubbuu bar wanna barbaaddellee hosi goote ati dhiiraa dhiisi bakka tuffadhuuti dhiisi lubbuu dhiisi dhugaa rabbi dhiisi Yookiin immoo amma gastii ergiitti dhaqiseen mana si baasa warra gastii irratti baasa gastii miti kan ergamu aadaa itti ergi akkanuma dhaqi atin isiin hin baafti dhaqi ati ergadhuuti wanna wal bira qabdan himadhaati kuno qoy atummaan taarikii laali kuno bayitu atummaan bayito laal echa gastii irra namni jiru akkuma jiru namni asitti gastii irra jira saa nama san gastii irra sirraa baasa gastii irra ka tiji bicha jira sa kuno asitti kuno nama meeqatu jira baasa dhaqaatu kana nama meeqa jira gastii madariin guutee jira baasa ka dhugaa qabaattan baasa baasa kuno nama meeqa jira asitti gastii irra nama meeqa jira yoo dhugaa si muddee jiraate baasa gastii irra dhaqaatu ni argattu okay kana dubbiin kana kun dhibaa jiru nu kana dan asnam itu gize sene beranu gasti Sini gale mal aslin qoftin deeme intala isinirraa fuudhee jiif sodda isiniin jaamiti anuu sodda dhalaa lamaan isinirraa fuudhe dhaggeeffadhu dhalaa lama murshidaa isinirraa hin fuudhe takka jaartii dhiita duraa isinirraa hin fuudhe lamaan isinirraa fuudhe isinii galee anaa fi murshidaan jaartaaf jaartii ma isin quba qabdanii quba hin qabdan ni haal godhannee jirra
Kunoo dheengaddaa ni kaa wal godhannee jira naa murshidaan. Akka jimmatti ani soddaa keessan. Yoo soddaa keessan jibbitan dantaa teessan uummata. Soddaa keessan kabajaati jiraadha. Isinii kalaami, isin dhaga'ami. Soddaa keessan warra jimmaadha, ilma harargeedha, kabaja. Intala teessan isinirraa fuudhe. Kunoo harkaa qaba. Isinii galee ammoo kuni mucaan jasbaan ani miciyyoo tana fuudhee gartee soddaa tahee jimmaadhaaf harkaa qabaannaan waan kana gabbahee shira kana hojjetu jira. Isinii galaami shira kana hojjetu jira. Maal jedhee barreesse barreeffama isaa silaan asirra isinii maxxansee barreeffamni isaa isin ajabsiisa mucaa kana jechuudha. Diqaalaa boo maaliif tokkummaa barreessite jedha wallaaniif anaaf tokkummaa barbaadu nama tokkummaa timaantiin guursisaa ture mana masraa keessatti wallaahi billaahi tokkummaa nama masraa keessatti timaantiin funyaan qabee mudiira bangaal wajjin irratti yaani timaantiin saaxana guursisaa ture bara tokkummaa wallaahi billaahi. Na sodaata tokkummaan bakka kana jiru akka ittiin dhaabbatu lubbuu tanaa dhufaaf hoggana harka jechuudha. Maaliif nabi hawaani nante gurra kana micciiraan tura ruuza goosisaan tura adasaa fi ruuza waliin goosisaan tura arratti ruuza godhe yoon jeen ruuza godha timaantiin guure yoon jeen timaantiin guura dhaggeeffadhu baangaalii jala ooli baangaalii wajjin deem bishaan itti bani mazira yoon jeen bishaan itti bana dhaggeeffadhu siifin hima makiinaa qoroffee takka oofuu beeka tokkummaan gaafa sanillee makiinaa qoroffee tan oofii suuqa dhaqee waan akkanaafiti kuduraa nuufiti waan akkanaafiti yoon jeen tokkummaan hoggusuma deemeefiti. Fiduu baate taanaan qallaadha laal hin jiru nini sigalee qallaadha. Qallaa du'aa kana giseen akkana gurrasaa qabe wallahi wuy jee gaafni qiisisaa oola. Achirraa hin naafatti soddaadha jeeni gaafaan jaartii isa duraa qabu san jaartii intala jimmaa qabu san soddaadha gaa inni beeka inni amma intala jimmaa sana gaafaan an fuudhe jaartii duraa ni beeka odoo murshidaan fuudhin dura ka jaartii qabu san akkaanan gartee intalti sun jimmaa ta'e ni beeka amma tokkummaan. Sigala soddaa nadhiisi naan jechaa ture. Walaa kunoo sheer irra godha. Dhufee kunoo nadhiisi hin jenneeni sin beeku wajjin hin dalayne haa jiru. Kijibduun kuni waliin hin dalayne haa jiru. Birkaa wajji dalayne. Farshaa wajji dalayne. Dhaggeeffadhu. Sigala harji keessa waliin dalayne mazraa saanaa. Sinni galee kana hunda keessa waliin dalayneetiin ani biraa deemee magaalatti galee. Isa dhiise jechuudha. Maaliif waan inni intala jimmaa fuudhee fi namni intala jimmaa fuudhe baadiyyaan dalagu baleessoo magaalaa keessa malee. Dhalaa jimmaa fuute taanaan ati wannummaan baadiyyaa keessaa dalaytu takka hin jirtu. Dhaggeeffadha warri ganaa fuudhu teessanilleen warri ganaa fuudhu teessanilleen jimmaa yoo fuutan baadiyyaa keessa dalaguun hin jiru. Sini galee magaala galta. Ani biraa magaala gale deemee mucaasii galee eegaan biraa magaala gale xiqqoo deddeemeeti asli jala deemee hoshoroo gurrataa ture feemasa ta'e dhufee guyyaa keessaa dhufee akka nama tokkotti feemasa ta'e. Onnee akka arsiisanitti akka mana kee gubbaa teessee bar jettu sanitti. Kottu anaa wajji bararar jiime wallahi dhuguma dhiirummaa qabda dhuguma onnee qabda dhuguma goota arsiisame yaa abbaa harree yaa doktora sadaqaa kakaayiroo yeey dhaggeeffadhu yaa hattuu kaayiroo maallaqa shirkaa nyaatteemi nyaadhe maaliif nyaatta wallahi ni rakkadhe maal rakkadhe daa'imni xiyyaaffaasaan qabuu jaartiin jajamu. Naarse bonna biraati miti ganniin bireen beeksisa arrabsee asitti erga seene ani beeksisa ganni arrabsu nageenya. Isa. Ganniidhaan no ani ganniidhaan arrabsiniin jedheen dhiisi ganniidhaan arrabsiniin jedheen ani barisaan lamaan jidduu seeneen beeku galata waaqayyo garuu beeksisa maaliif arrabsiti? Isi lubbuu beeta isa araarama amma gahee isatti araaramu saashi. No araarama naadhiisa nan galchane garuu ani jammaa ganni fi beeksisa keetii isin nama biyya tokkooti isa dubbii ka xiqqeessaa isa. No ani ganni nan beeka jedhee ganni beeksisa sharrabsuun qaba nan beeka ganni xiqqeen haga guddina ishee wajjin guddanne nan beeka. Na caaltii yuuzee sammaal jaartii guddoodha. Qabbana wayyaa lubbuu nan beeka bar dhiisi ka qabbana wayyaa amma wanna darbe ganaa kaasanii. Ani nan galchu bireen mana isaa banatee miti mana isaa banatee ijoon falmattuu naa dhuftu jedhe bireen falmattuu naa dhuftu nan galchu jedhe ishiin garuu ganaa banatti ilmoo maali mina gabbaa sila beeksisa maal nachuusaa ishiin eenyurraa faxxaramte maal mangistirra faxxaramte moo ishiin maal ishii galchu. Si jammar mina gabbaat mina sila beeksisa. Bire. Gastiira jira namni madarii akkuma jiran warri komantii jalatti komataa hartan warri akkuma jiran gastiira jira namni sarchi godhee baay'ee jira. Amma keessa bire keessan xumura. Keessan qabu tijjiin ati namoo keessan hin jedhin wanni keessan qabu tokko. Waa'ee jireenya ganni sin galchu si jammar. Waa'ee keessan adiisa. Kun ana sumarratti dubbate. Baaseedhaan gastiira warra jira san baasee diinarraa gaffi jedhaani. Ani maali isaanii fooloo isaanii ofirraan qabu mata tiktokii isaanii hin qabu ani. Ana kanneen qarshii warri komantiidha. Gastiira akkuma jiru namatu jira. Warri komentii asitti si biratti waan biraa barreessa isii biratti yaa barreessa rakkoon jiru waan biraa barreessa isii biratti yaa barreessa rakkoon jiru deemanii gastumarraa warra jiru sun aboo warra gastiirra jira.
Astiji bicha jirachi nama meeqa jirachi nama torbatu jira maal taatan sin dammo asitti maratan mo. Himaratani nama torba jirachi itti baasi jedhani. Dhugaa qabaate baasi jedhani. Tana barbaadan. Mushi namarratti ajandaa ta'uu barbaadan. Saati kana ajandaa meeqa osoo jiru. Dhaggeeffadhu lubbu. Warra komentii kana dhiisi shi. Warra komentii dhiisi. Anamma isin lachuuyyuu animmoo. Nama saddeeti jira laggaastira nama saddeeti jira. Anaan asitti baasi gaastira naan jedha. Agarte? Fixadhaa bilbilaatti gaafadhu. Bilbiliitii gaafadhu. Uummata kan bilbilu duraan bilbilee gaafadhaa maaliif akkana jetta jedha amma dammoo hin danda'u. Bakka maarim akkoo si basaa himarra. Inadha. Yoo baay'istee nyaatti jechuudha gugguutiidha nyaatti malee. Taragaaggaa bire maaloo ani haasawuma kana na jibbis suuqii nagadadhaa isinis haa nagadadhu atis nagadadhu hojii hojjedhaa dhiisaa geetaan dhiisaa ammas immoo ajandaa haaraa irraaffanne daganne hunduu jireenya ofii eeggata ammas fiddanii haaraa subhaanallah. Tiji ani nama akkasii nama dhiibbaa akkasii qabu miti yoo akkasii wanna barbaaddeessa gootu dubartiidha bar dubartiin akkanuma lubbuu bar wanna barbaaddellee hosi goote ati dhiiraa dhiisi bakka tuffadhuuti dhiisi lubbuu dhiisi dhugaa rabbi dhiisi. Tokin immoo amma gastii ergiitti dhaqiseen mana si baasa warra gastii irratti baasa gastii miti kan ergamu aada itti ergi akkanuma dhaqee atin isiin hin baafsi dhaqee ati ergadhuuti wanna wal bira qabdan himadhaati. Kun qoy atummaan taarikii ilaali kun bayitu atummaan bayitoo ilaali. Echa gastii irra namni jiru akkuma jiru namni asitti gastii irra jira saa nama san gastii irra sirraa baasa gastii irra ka tiji bicha jira sa takun waasitti kun nama meeqatu jira baasa dhaqaatu. Kana nama meeqa jira gastii madariin guutee jira. Baasa ka dhugaa qabaattan baasa. Baasa kuno nama meeqa jira asitti gastii irra nama meeqa jira. Yoo dhugaa si muddee jiraate baasa gastii irra dhaqaatu ni argattu. Okay. Kana dubbiin kana kun dhibaa jiru nu kana as namni tokko gizee seenee biraan gastii